Abdul Fattah Al-Sisi waliin Kaayirootti mari'atan. Bulchaan Itoophiyaa marii dhimma Sudaan Masriitti qophaa'e irratti hirmaachuudhaaf guyyaa roobii gara Kaayirootti imalan. Hiikaa fi tasaa dabalee isinitti hima. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma Sudaan irratti yaa'ii Masriin olloota waamuun qopheessite irratti hirmaachuuf guyyaa roobii gara Kaayiroo imalaniiru. Marii ijoo waa'ee Sudaaniin cinaatti ministeerri muummee Abiyyi fi pirezidaantiin Masrii Al-Sisiin dhimma hidha Abbayyaa rakkoo Sudaan akkasumas hariiroo lameenii irratti mari'achuu Reuters waajjira pirezidaantii Masrii waabeffachuun gabaaseera. Waajjirri ministeera muummee Itoophiyaas hooggantoonni lameen wal arganii dhimma waloo fi naannichaa irratti mari'achuu ibseera. Itoophiyaaf Masriin keessumaa hidha bishaanii laga guddicha Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun hariiroon isaanii muddama seeneera. Biyyoonni lameen Sudaan daangessan rakkoon biyya ollaa isaanii keessa jiru akka furmaata argatu gama ofiin carraaqaa turan. Jalqaba torban kanaa walga'iin walta'iinsa misooma biyyoota gaanfa Afrikaa IGAD Finfinnee keessatti taasifame humni nagaa kabachiisu gama Sudaan akka ergamu yaada dhiyeesseera. Guyyaa kamisaa kana immoo mariin biraan Masriidhaan qophaa'e walga'ii biyyoota ollaa jedhamuun Kaayirootti gaggeeffamaa jira. Marii kana irratti walitti bu'iinsi Sudaan keessaa fi dhiibbaa biyyoota ollaa irratti qabu karaa ittiin dhaabachuu danda'u irratti mariin gaggeeffamaa jira. Yaa'ii kana ka jalqabsiisan pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisiin karaa nagaa waraanicha goolabuuf qaamoleen lameen dhukaasa akka dhaaban waamicha godhan. Al-Sisiin qaamolee lamaan irraa wantootni ijoo lama akka eegaman himan. Ka jalqabaa haal duree malee dhukaasa dhaabuun mariitti dhiyaachuu, ka lammataa immoo humnoonni Sudaan marti deeggarsi namoomaa uummata miidhame bira akka ga'uuf haala akka mijeessanidha. Yaa'ii kana gubbaatti qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan kan marii IGAD Finfinnee irraa hafan Kaayirootti argamaniiru. Biyyootni ollaa Sudaan kan daangaa waliin qooddatan martis yaa'icha irratti argamaniiru. Marii ijoo dhimma Sudaan kanaan cinaatti hariiroon isaanii gaaffii keessa akka jiru ministeerri muummee Abiyyi fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii harka yeroo wal fuudhan mul'ataniiru. Ministeerri muummee Abiyyi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin Kaayirootti wal arguu ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibseera. Pirezidaantii Isaayyaas ka walga'ii IGAD Finfinneetti taasifame irratti hin hirmaanne roobii ture kan gara Kaayiroo imalan. Bulchaan Itoophiyaa pirezidaant Al-Sisi waliin Kaayiroo keessa yeroo wal argan yeroo dheeraa booda yeroo duraatii fi akkuma waggoota 5 dura aangootti baaniin biyyattii daawwatanii turan. Itoophiyaan osoo Masriin waliigaltee irra hin gahamin hidhi gama lixa Itoophiyaatti ijaaramaa jiru bishaaniin guutamuu hin qabu jettus Itoophiyaan marsaa 3f bishaan guutteetti. Mariin hidha Abbayyaa irratti taasifamu amma adda citee jira. Itoophiyaan marii kanatti deebi'uuf fedhii akka qabdu dhiyoo ibsiteetti. Masriin garuu osoo waliigaltee irra hin gahamin mariin adeemuu hin qabu jechuun durumaa gaafataa turte. Dhimma hidha Abbayyaa irratti yeroo dheeraaf Itoophiyaa bira ka dhaabataa turte Sudaan erga Albashir aangorraa ka'anii gara Masriitti caalchifachuun ishee ni yaadatama. Gabaasicha kan isiniif dhiyeesse Galaanaa Balaayi. Masrii fi Itoophiyaan ibsa waloo galgala kana baasaniin dhimma hidha haaromsaa irratti marii addaan citee ture. Ji'oota 4 keessatti deebisanii eegaluudhaaf waliigaluun beeksisan. Itoophiyaan ganna kana marsaa arfaffaadhaaf hidhicha bishaaniin yoo guuttu Masrii fi Sudaan akka hin miine waadaa seenteetti. Caaseffama haaraa fi hundeeffamuu godina Booranaa bahaan wal qabatee naannawa magaalaa Nagellee fi Aana. Artist Ibrahim gaa nama waan hedduudhaan itti yaadannu tokko nama seenaa Oromoo keessatti illee waan baay'ee hojjete. Har'a boqochuu isaa yeroo dhagahu baay'ee natti dhagahame. Namni hanga du'uu waan duunuun seenu waanuma wal arginee waan dandeenyullee wal cinaa dhaabbannu fa'a seenee if dagannee osoo jiru namni hedduun dabraa jira jechuudha. Baay'ee natti dhagahame dhugaa akka nam tokkotti. Anumtuu akka nam tokkotti maaliin godhe jeeyooniif gaafadhu isarratti na sheeneessaa jechuu kiyya. Oromoo hedduun akkasuma fakkaata. Waggaa 5 ol yoo xiqqaate baay'ee dhukkuba garaagaraatiin dhukkubsataa nama ture. Namni quban qabu akka hin jennellee yeroo baay'eellee dubbatamaa ture. Wanti isaa akkanumatti lafatti hafeeti kan kute sun baay'ee natti dhagahame. Artistiin kun qabsoo Oromoo qabsoo sabaa keessatti illee gumaacha guddaa hirmaannaa guddaadha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti illee qooda guddaa qabaa. Karaa artiitiin illee hedduu qabsaa'ee albama yoo xiqqaate I think 3 qaba. Qeenxee 10 akkas qaba. Dhaloonni boodaa kun kan ittiin yaadatu fakkeenyaaf akka faffacaanee sirba jedhu dammadaamuu sirba isaa ka jedhu sanii akkasumatti wallistoota beekamoo fakkeenyaaf akka Adeeroo Ali Birraaf illee sirba ashiita gannaa jedhullee isatu hannee fi wantoota baay'ee nama hojjetaa ture. Garuu nama dagatame har'a osoo sireerraan bu'in yeroo dheeraaf dhukkubsatee akkanatti nama hafee jechuudha. Kun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Gumaachinni aartii keessatti qabu guddaa ta'uudhaan nu kaaftee mee waa'ee boqochuu isaatii akaafnu eessatti kan inni boqotee? Bakka inni itti boqote magaalaa Hararii. Recently amma dhihoo tanallee booddeen kan nagaa dhukkubni itti cimee yoo xiqqaate ji'a tokko ol
ciisaa ture jechuudha. Kaleessa ijoolleen eda ilaalkan sa'aa lamaa warra bira turetu ture. Eega isaan deeman booda boqachuu isaati kanatti himan reefuu yeroo gaafadhu. Hararitti boqate. San dura immoo Finfinnees baay'ee turee jira. Jalqaba yeroo dhukkubni kun eegaluu narviidha jedhamee hedduu dhukkubsatee yaalii silaa jalqabarraa argateellee yaalamuu danda'u hiree sana osoo hin argatini boqotee dhukkuba irra ture itti deddeebi'ee jechuudha. Namni kun gargaarsan arganne namni isa qoba qabaatullee hin turre kanuma kaniin beeku waa'ee isaarra. Guddaa si galateeffanna Saaliyam. Galatoomaa isin. Dhaggeeffattoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nuuf galchaa jennaa. Walleewwan isaa daamuu faffacaanee jedhan dabalatee sirboota hedduun hawaasa biratti kan beekamu artist Ibraahim Adam har'a magaalaa Hararitti du'aan kan boqotee ilaalchisuudhaan kan isiniif dhiyeessine weellistuu Saaliyaa Sattaanutti yeroo ceenu caaseffama haaraa fi hundeeffamuu godina Boorana Bahaan wal qabatee naannawa magaalaa Nagellee fi aanaa Goorodoolaa irratti mufiin dhalate ammallee itti fufee yaaddoo nageenyaa ta'aa jiraachuu qondaaltonni mootummaa himan. Wixata darbe halkan keessa aanaa Goorodoolaa iddoo Kiliwee jedhamutti konkolaataan fe'umsaa gubachuu hordofee sodaan naannawaa kanatti uumamuu aangawoonni himaniiru. Hoogganaan kominikeeshinii godina Boorana Bahaa obbo Masaayii Xilahuun naannicha sochiin hidhattootaa jiraatus gaaffiin caaseffamaa irratti ka'u jiraachuu Hamzaa Husanitti himaniiru. Konkolaataa dhuunfaatti kan gubate qabeenya irratti illee wanta amma dhaqqabaa jiru sana namni amma waan sodaatee fi of qusachuun hin jira jechuudha. Of qusata qaamni nageenya naannoo sana jiruu fi kan keenya sirriitti dhimmicha jechuudha. Akka isaan adda baafatanii wanni ta'u kallattiin kaa'amee jira isa sana qoratamaa jira jechuudha. Eessatti bakki rakkoon kun itti mudate? Bakka amma taateen kun immoo aanaa Goorodoolaa jala ta'e iddoon addaa Kiliwee jedhama. Naannoo halkaniiti dhimmichi kan wanni raawwatame jechuudha. Ka'umsi isaa maal? Gaaffilamma caaseffama mootummaan amma godina haaraa hundaa'ee kana wajjin wal qabate jalqaba caaseffama mootummaan amma hundeeffate sanarratti dhaabbatame Gooroodoolaan as keessan ture. Maaliif amma fakkeenyaaf seenuu dhabnee kan jedhu sana akka gaaffitti akkaataa sanaan ka'aa ture jechuudha. Amma immoo deebi'ee mootummaan haalichi ilaalee xiinxalee haalli amma qabatamaa lafaa fi fageenya maalii kan jedhu sanallee giddu galeessa godhate sirreeffama taasifameen aanaan Goorodoolaa gara godina Booranaa Bahaatti jechuudha. Akka hammatamu gaafa hammatamu immoo wanni kan amma fudhachuu dhiisuu garee muraasa biratti jechuudha. Keessattuu caasaa mootummaa. Uummanni waliigala rakkoo hin qabu. Garuu immoo garee muraasa jechuudha. Namoonni tokko miidiyaa hawaasummaa fa'aa irratti karaa garaagaraa gaafa dubbatanii daandiin gara Nageellee geessu rakkoo qabaa irra ni malinaa of eeggadhaa maal jedhu. Dhugumaa moo haala akkamtu jira amma? Akkas mara sodaachisaadha. Amma makiinaan muraasni amma fakkeenyaaf qaxxaamuree kaasitti dhufuun jira. Garuu immoo sodaan shakkii maalii isa sana wajjin wal qabatee jiru jira. Garuu immoo tootaalii dhaabbatee jira akkana ta'ee jira kan jedhamu sana hin jiru. Rakkoonni bal'inaan kan mudatu kan Gujiif Boorana gidduu kanadha. Aanaalee iddoo sanatti caaseffaman gidduuttidha. Kun maaliif furamuu dhabee irratti hin mari'atamne moo haga yoomiitti immoo kun dubbii ta'ee deemaa yoo akkasitti fufe immoo rakkoonsaa cimaan ta'uu maaltu godhamaa jira wanta kana furuuf yookiin immoo kallattii qabsiisuudhaaf? Uummata biratti fakkeenyaaf waa'ee tokkummaa Oromoo irratti maali namni rakkoo qabu ni jiru jechuudha. Garuu immoo garee muraasa jechuudha. Dhimma kana wanni gochuu barbaadu jira. Caasaa keenya dabalatee jechuudha. Caasaan naas hin jedhu koree qindeessituu aanaa jechuudha. Koree qindeessituun godina gadi bu'ee warra sanallee si'a adda addaa jechuudha. Hoggansa olaanoo amma kan naannoo kennallee warra kana yaamee walitti fidee koree qindeessituu godina Gujiif godina Booranaa Bahaa haaraa amma hundaa'e sanallee isaan lamaanillee walitti fidee warra sanallee gorsaa sirreeffachuuf immoo ijaaruuf immoo waan adda addaa hojjetamaa ture. Garuu inuma gorfamuu inumaan fakkeenyaaf ijaarsa adda addaa isaaniif kennama isa sana fudhatanii hojiirra oolchuu irratti ammallee rincicuun jira jechuudha. Torbaan darbee keessa koree qindeessituu sadaan to'annoo jalaatti isaan oolan godhamee jira. Isa kanatti jira kan jedhu sana kaasuu barbaade. Aanaa Goorodoolaa irradha rakkoon kan jiru isa qofa malee kaanii rakkoon qabu jettanii rakkoon kun guutummaatti furamee uummannis gara hojii isaatti yeroo hunda waa'ee rakkoo kanaa qofaaf dhiphachuurraa hojii isaatti akka deebi'uuf gam lamaanuu hubannoon akkasii yoom uumamaa? Wantaati amma kaasaa jirtu sirriidha. Uummanni kun uummata horsiisee bulaati. Hojii isaa fakkeenyaaf gara hojii gara misoomaa gara fakkeenyaaf jiruuf jireenya isaa amma ittiin gaggeeffatutti deebi'uu qaba waan ta'eef mari'achiiftee uummata kanaan walitti fiduun rakkoo. Gaaffiin jalqabaa turtii aangoo isaanii wajjiniin kan wal qabatu ture. Waliigaltee Piriitooriyaa hordofuun bulchiinsa yeroo hundeessuuf ji'a 5 fudhate. Miseensota TPLF gidduutti waliigaltee waan hin jirreef ji'a 5 fudhatee jedhama. Rakkoon kun otoo jiru maaliif aangoo otoo hin gadhiisin haftanii jechuudhaan kan gaafatamaniif Dr. Dabratsiyoon kana deebisaniifi.
توسانس نايود بمبر ناتي كونن يزلو murtichi kan koosoon taane ka paartiiti ani ta'u malee wanti jedhamu hin jiru filannoon bargaggeeffameera miseensonni koree giddu galeessaa 38 ittaafufuu jedhan namoonni 3 ni morman adeemsichi garuu sagaleedhaan darba akka adeemsichi hayyamutti deemne abiyyi kanadha kan inni hin fudhanne boodarra dargaggeeyyiin ga'umsa qaban kan koree giddu galeessaa keessa jiran osoo gaggeessanii yaadni jedhu dhufe kana koree giddu galeessaatu mirkaneessaa jenne booda mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu mariin godhame waliin mari'annee hojjechuu wayyaa jennee dargaggeessa yoo fille mormiin hin turre waan ta'eef yaadichatti walii galle yaadicha haala qajeelaan fudhannee dhumarratti pirezidaanti Geetaachoon filame. Dhumaatii hanga kanaa booda TPLF maaliif aangoon gadhiifne badii qaqqabe kana hundaaf kan gaafatamu eenyu jedhamanii kan gaafataman Dr. Dabratsiyoon akkas jedhan. ammayyuu ofittisuu irratti argamna uummatni Tigraay ammallee weerartoota jala jira ammallee maaltu hanqate maal balleessine jennee ni gamaagamna kun yeroo mataasaa qaba gara aangootti kan fidus aangoorraa kan buusus uummata namni kamuu dhufee bu'i waan siin jedheef yookaan namni wayii dhufee gahee dhiisi waan jedheef aangoon lakkiftu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan filate uummatadha uummata Tigraayin filatame uummata Tigraayin buufama waliigalteen Piriitooriyaa waan biraadha nageenyaaf jecha gatii kan falamedha kanaan ala garuu aangoorraa maaliif hin buune ka jedhuuf garamitti buuna aangoo bar kan nu kenne uummata wanta hunda gamaagamaaf hin dhiyeessine maaltu hanqifame badiin maaltu ture ka jedhu fuula duratti gamaagamaan kan ilaalamu ta'a uummata Tigraay badii dhufurraa hin oolchine ka jedhuuf garuu addi bilisa baasaa uummata Tigraayiif adda isaa kenneera osoo hin qusatiin qolateera hooggantootni olaanoon duraanii osoo hin hafiin wareegama ta'aniiru waan danda'uuf waan barbaachisu mara godheera akkasis ta'ee hanqiseeraa yoo jedhame gamaagamaan kan ilaalamu ta'a.